Egaa jijjiirraa maallaqaa akkuma beekamu karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun biyyoota 20 qabadheen dhufeen jira jechuudha. Akkuma beekamu egaa guyyoota hunda biyyootuma 20 qabadhaa irree biyyoota 20 qabadheen dhufeen jira jechuudha. Akkasumas guyyaa har'aa karaa baankiitiin illee akkuma kalee baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin illee biyyoota 7 qabadheen dhufeen jira jechuudha. Isuma kaleeti jechuudha. Maaliif namoota garaagaraatu viidiyoo kana ilaala waan ta'eef kanattan guyyaa har'aa biyyoota 7 qabadhee dhufee jira jechuudha. Nagaa waaqayyoo isin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabskiraayib sheer laayik gochuu hin dagatinaa. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kanaan gadumaatti dhaggeeffadhaa isin jedha. Maaliif viidiyoon kun gabaabduu waan taateef gaggabaabseen himaa jechuudha. Akka viidiyoo kaanii otoo hin taane gaggabaabseen dubbadhaa oolma sharafaa waan ta'eef dura barreessee qopheeffadheen daddafee himaa jechuudha. Akkasii yeroo natti fixannetti yookaan sa'aatiin narra fixannetti jechuudha. Gabaabumatti kana na qabadhe immoo biyyoota akkuma beekamu kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Hooman riyaala, Bahareen diinaara, Joordaan diinaara, Chaayinaa hayyoowwaanii, paawundi starlingii, yuuroo, turkii riilee fi Ijipshaan paawundii fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkuma karaa baankiitiin illee akkasuma jechuudha. Kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, paawundi starlingii, Saawud Arabiyaa riyaalii, Duubaa dirhaama, Kuweet diinaara, yuuroo fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Karaa baankiitiin immoo guyyaa har'aa kan dabale jira. Guyyaa har'aa salphumatti akkuma kaleeti karaa baankiitiin dhiifama. Guyyaa har'aa akkuma kaleeti jechuudha. Karaa itobilaakmaarketiin garuu kan dabalee jira kan hir'isee jira jechuudha. Guyyaa har'aa waluma keessa makamee jira karaa itobilaakmaarketiin. Karaa baankiitiin garuu akkuma kaleeti jechuudha. Maaliif namoota garaagaraatu viidiyoo kana ilaala waan ta'eef qabadheetumaan dhufee jechuudha. Karaa nigdi baankiin akkuma kaleeti jechuudha. Gabaabumatti karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan immoo guyyaa har'aa kan qanneessas kan dabales waluma keessa boorcamee jira jechuudha. Egaa amma gabaabumatti Ameerikaa doolaarii irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraacha yookaan awwaalaadhaan guyyaa har'aa birrii 100 birrii 58 fi saantiba 57 jechuudha. Karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraacha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 28 jechuudha. Akkuma kaleetii jechuudha. Karaa baankii daldala Itoophiyaatiin Ameerikaa doolaarii tokko jechuudha. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 15 fi saantiba 13 jechuudha. Karaa itobilaakmaarket.com. Akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 91 fi saantiba 56 jechuudha. Kan itti aanu Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 2 fi saantiba 20 jechaadha. Kan itti aanu Duubaay dirhaamiin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan guyyaa har'aa birrii 43 fi saantiba 12 ga'ee jira jechuudha. Baay'ee dabale dhugaa birriin Duubaay guyyaa har'aa birrii 43 galee jira jechuudha. Guyyaa har'aa karaa baankiitiin immoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo Duubaa dirhaamiin tokko birrii 34 fi saantiba 85 jechuudha. Akkuma kaleetti jira jechuudha birrii Duubaay guyyaa har'aa jechuudha. Kan itti aanu Saawud Arabiyaadha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 42 fi saantiba 21 jechuudha. Birrii Saawudillee guyyaa har'aa birrii 42 galee jira jechuudha. Dhugaa baay'ee dabalee jira jechuudha. Karaa itobilaakmaarketiin jechaadha. Karaa baankiitiin immoo baankii daldala Itoophiyaatiin jechuudha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko birrii 34 fi saantiba 13 jechaadha. Karaa baankii daldala Itoophiyaatiin jechaadha. Kan itti aanu Hooman riyaalli tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 12 fi saantiba 05 jechaadha. Kan itti aanu Kuweet diinaarri tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 16 fi saantiba 60 jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin Kuweet diinaarri tokko birrii 400 fi birrii 10 fi saantiba 19 jechaadha. Kan itti aanu Bahareen diinaarri tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 20 fi saantiba 14 jechaadha. Kan itti aanu Joordaan diinaarri tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 23 fi saantiba 66. Chaayinaa yuwaaniin tokko
karaa itoo bilaak maarkeetii dooti koom yookaan gabaa gurraachaan birii 22 fi saantiba 02 jechuudha. Dhugaa birii 22 galee jira jechuudha biriin chaayinaayyuu. Kanaan dura birii 21 jechuudha. Birii 21 wayi malee birii 22 hin galle jechuudha. Har'aaf galee birii 22 galee jira jechuudha biriin chaayinaa jechuudha. Biriin chaayinaa tokko jechaadha. Kan itti aanu Iswiiz biraankiin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii dooti koom yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 91 fi saantiba 56. Paawundi starlingiin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii dooti koom yookaan gabaa gurraachaan birii 200 fi birii 14 fi saantiba 64 jechaadha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin paawundi starlingiin tokko birii 100 fi birii 70 jechuudha. Karaa baankii daldala Itoophiyaatiin jechaadha. Kan itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa itoo bilaak maarkeetii dooti koom yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 79 fi saantiba 79 jechaadha. Akkasuma immoo yuuroon tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin jechaadha. Yuuroon tokko birii 100 fi birii 45 fi saantiba 45 jechuudha. Karaa baankii daldala Itoophiyaatiin birii 100 fi birii 45 fi saantiba 45 jechaadha. Yeroo lama irra deebi'ee duran dogoggore waan ta'eef dhiifamaa jedha. Kan itti aanu koronnaadha. Koronnaan tokko karaa itoo bilaak maarkeetii dooti koom yookaan gabaa gurraachaan birii 16 fi saantiba 56 jechaadha. Turkii liireen tokko karaa itoo bilaak maarkeetii dooti koom yookaan gabaa gurraachaan birii 4 fi saantiba 05. Ijipshaan paawundiin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii dooti koom yookaan gabaa gurraachaan birii 3 fi saantiba 18. Yemen rihaalli tokko karaa itoo bilaak maarkeetii dooti koom yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 64. Israa'el shekeliin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii dooti koom yookaan gabaa gurraachaan birii 44 fi saantiba 83. Paakistaan ruupeen tokko karaa itoo bilaak maarkeetii dooti koom yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 56. Indiyaa ruupeen tokko karaa itoo bilaak maarkeetii dooti koom yookaan gabaa gurraachaan birii 1 fi saantiba 85 sharafamaa oole yookaan jijjiiramaa oolee jira jechuudha. Salphumatti karaa itoo bilaak maarkeetii dooti koom yookaan gabaa gurraacha yookaan awwaalatiin kana fakkaata jechuudha. Karaa itoo bilaak maarkeetiin biyyoota 20 akkuma jedhee karaa baankiitiin immoo baankii daldala Itoophiyaatiin biyyoonni 7 gabaabumatti kana fakkaata jechuudha. Kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut jirtan jechaadha. Fakkeenyaaf biriin Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Keessattuu warroonni mana madaabee jirtan immoo diinaara Joordaan miti kan fudhattanii jechuudha. Doolaaridha jechuudha. Akkasuma immoo Beerut yookaan Libneenii biriin biyya sanaa paawundii jedhama. Paawundiin Beerut yookaan Libneenii baay'ee xiqqoodha. Birii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Birii Itoophiyaatu caalaa jechuudha. Birii biyya sanaa baay'ee xinnoodha jechuudha. Akka birii Paakistaan, akka birii Yemenii jechuudha. Birii tokko hin guutanii jechuudha. Birii tokkotti biyya sanii, birii tokko Itoophiyaa hin ta'u jechuudha. Kanaafuu isinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerut jirtanii doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'ee jira. Anuu asirratti doolaara 3 maqaadhe Ameerikaa doolaarii jedhee, Kanaadaa doolaarii jedhee, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee jira jechuudha. Isa keessa immoo isin kan fudhattan Ameerikaa doolaarii ta'a jechaadha. Doolaariin baay'eetu jira 20 10 isa caaluu danda'a. Isa keessa garuu isin kan fudhattan Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Keessattuu warroonni mana madaabii Joordaanii fi Beerut jirtan Ameerikaa doolaariidhaan herreeggatu yookaan hasaabbattu malee birii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf warroonni Joordaanii fi Beerut jirtan Ameerikaan doolaarii tokko guyyaa har'aa yoo hergattan jechaadha. Birii 100 fi birii 58 fi saantiba 57 herreeggattu yookaan hasaabbattu malee birii biyya sanaa miti jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin yoo hergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut jirtanii jechaadha. Birii 100 fi birii 28 ta'aa fi saantiba 00dha. Kun salphumatti birii 100 fi birii 28 herreeggattu yookaan hasaabbattu malee salphumatti birii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Birii biyya sanaa hoggaan jedhu kan warroonni Joordaan jirtan diinaara. Akkasuma immoo warroonni Beerut jirtanii paawundii hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhee paawundii biyya sana baay'ee xiqqoo waan taateef doolaariidha jechuudha. Biriin biyya sanaa waan xinnoo taateef isinillee doolaarii fudhattu malee birii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kanarraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deemnutti nagaa ta'a.